السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال ችኮ كفون ይኸውልሽ ቪዲዮ መረጃ ቪዲዮ እኮ አለ برا እሰራው ህግ ባለበት ሀገር ላይ ጨመቀው ውጋው እንደፈለግኩ አድርገው ምናምን ብለሽ ልጆች አደራጅተሽ እኔ እና እሱን ትልታስቢ ነበር አለ በህግ ከህግ አታልሽ ማለት አሁን ማንም ሰው ምንም አይነት ወንጀል ቢሰራ ከህግ እንደማያልፍ ታውቂ አማ ዲፈማ yoo ijoollee xiyyaanaa fidde yoo ishiin ani firis walii galle ilmaan fidde nama mul'ise ani gaddi akka jedhamtu barbaadu yoo ilmaan xiyyaanaa fi fidin akka hidhachaa turtu keessi keessa samsan akka turtu barbaada keessatti naa qoratee naa gaafatanii mana murtiitti finna dubbii jechuudha ትሰሚኛለሽ አይደለ ልጆቼ አንተ ስታሳይ ተውጫለሽ ከስሮች አለበለዚያ ይኸውልሽ ከዚሽ ከባድ ነው አንቺ አንደኛ አሚር የተወጋበት ኬዝ የሁላ ጸብ የተነሳው በአንቺ ምክንያት ነው። እሱ የተወጋበት ምክንያት ልታስወግኝ እንደነበረ ተከሰሻል አንቺ ማለት ነው። ስለዚህ ምኑን አንቺ እኮ ይኸውልሽ ቪዲዮ መረጃ ቪዲዮ እኮ አለ እሰራው ህግ ባለበት ሀገር ላይ ጨመቀው ውጋው እንደፈለግኩ አድርገው ምናምን ብለሽ ልጆች አደራጅተሽ እኔ እና እሱን ልታስቢ ነበር አለ በህግ ከህግ አታልሽ ማለት አሁን ማንም ሰው ምንም አይነት ወንጀል ቢሰራ ከህግ እንደማያልፍ ታውቂያለሽ ማለት ነው። ልክ ስትገቢ ታውቂያለሽ። አሁን ሰምተሽኛል አይደለ? ሰምተሻል ልጆቼን መታሰር ማፈልግ ከሆነ ልጆቼን አሳይ እኔ ሌላ ነገር አልፈልግም ንብረቴን የምን ንብረት ትፈልጋለህ ልጆችን ትፈልጋለህ ንብረቴን አሁን ያፈራነውን አንተ ሸሽ ገደም እያልክ ከማንም ሴት ጋር ከማንም ሴት ጋር እኔ ንብረት እኔ መቼ ንብረት ከልኬ ይሻቃል መቼ ልጆቼን አምጥተህ በዛው ነሽ ላካፍልሽ አሁን ልጆቼን ያሉት ልጆቼ የት ነው ያሉት አሁን ለማታወኛቸው ቶታፊ ከበጀምቶቶ ኮ አኩማ ቤከሙ ታሰሪያለሽ ረጅም ዓመት ሲፈርድብሽ ሳትወጂ በግድሽ ወንድም ናቸው እስኪ ልታሰር ኢማን ጡፈኒ ገረሰይ በልጆች ጉዳይ አይደለም ፍርድ ቤት እጄ ኤመለኒ ሞ gara Saidoo fi Sumayyaa Saidoo fi Imaan dhufanii akkas jedhanii addee naannoo maqaan siyyaa rabbii kiyya achitti mallattoo gaaffii kaama afaanicha hin beeku waan isin jedhe gaafattes hin beeku waan jarri jedhanii gaafatanis hin beeku amma garanumatti deebina gara afaan Oromootti. gara afaan Oromootti yeroo deebinu Sumayyaan ijoolleen koo haadha koo bira jirti ani ijoollee koo yoomuu si argisiisuu hin danda'u jettee gara mana hidhaa adeemuunsi gabaafamee jira. Saidoonis akkuma itti fufetti deemii maaltu na dhibee Amiiritti dabalatee Amiiriin wal bukkeessee dhalayaa jaalalaa wajjin barreessitu jedhee akka odeeffannoo irraa hubannetti wajjin deemaa dhalayaa jaalalaa waliif barreessaa jedhee mana hidhaatti ol darbee jira jechuun ammuma dhagahamee jira. Sumayyaan akkuma gadditetti akkuma itti ciniinnattetti gara mana hidhaa adeemtee haadha sitti bilbiltee amaanaa ilmoo kooti ani mana hidhaa seeneen jira jettee haadha sitti amaanaa ilmoo sii kennachuun dhagahamee jira. Saidoon dhimma ansirraan qabu ani dhimmi koo ilmoo kooti jedhee dubbachuunsaas dhagahamee jira. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya wallaahi waan nama dhibu dhugaa rabbii yoo abbaa manaa ofii jibbanii ilmoo fi abbaa walirraa kutuun ilmoo fi abbaa walirraa dhoskanii walirraa fageessuun dogoggora. Egaa ergi qabamte immoo silaa bakka amma kana si guddisee amma kana wajjin cinqamee fudhadhu jechuu qabdi jechuudha. Maaliif mana hidhaa hidhamuun barbaadu tuunsii ta'e hidhamuun barbaadu wallaahi halkan tokko leesh halkan tokko miti daqiiqaa tokko leesh mana hidhaa ta'a. Hayi. Ijoollee koo ijoollee sittan fidaa
bakka yookaan borii yookaan akkuma jettu yoo Gondariin jiraatte haadhasii bira yoo jiraatte beellamaan qabatte itti fiddee abbaatti sarakkabdee deemuu dandeessi jechuudha. Sayidoon ilmoo ofiitii miti ilmoo namaayyuu guddisee haalaan jiraachisuu danda'a. Isinii galee kanaafi wallaahi kan akka Sayidoon argamu. Lafa waggaa tokko guutuu duduu karoora yeroo isin Yamaniin na Yamaniin naqa yeroo isin Itoophiyaa yeroo isin Gondariin dubbi utuu jedhu guyyaan keenyaan jechuudha hanga Sayidootti taphattee amma Sayidootti itti taphataraa jechuudha. Taraa wal liqa harki taraa wal liqa jedhan. Amma Sayidoon harka maratee harka bakka zanafataa jedhee jechuudha. Yoo isin naaf fidde hin hidhuu yoo isin immoo fiduu didde mana hidhaatti ol darbaatee achitti naa qoradhaa jedhe. Maaltu isa dhibe? Zanafataa jedhee warra ofii bira bulee mana ho'aa keessa bulee ammas achi ganama subii dhayxee akkamirra jirti amante moo nan fide jette moo fidu jette moo akkamii jedhee gaafata jechuudha. Indiddi ammas galee mana ofii keessa bulee hojii ofii hojjetatee ammas itti deebi'a jechaadha. Maaltu isa darare? Kanaafi adabatanii yoo isaa wajjin jireenya itti fufuu hin dandeenye isiin taane ilmoo isaa argisiiftee yoo ilmoon isaa isa bira taa'uun feenes sa'aatii Sayidoon barbaadetti argisiisuun dirqama jechuudha. Dirqama jechuudha ilmaan isaa waan taateef. Kanaafi obboleeyyan kiyyaa maal jettu tokko immoo komantii Sayidoo jalatti shamarran akkana gochuun hin ta'u hidhuun hin ta'u garaana nyaatti jettan tokko. Shamarran ququufte qilintoo buusuudha. Kalaas. Yoo isin quufte qilintoo buusuudha. Akkuma isin argatan akkuma waliin argitanuu waliin agaraa turre jechuudha. Sumayyaan kun hedduu Sayidootti quufte. Wallaahi hidhamtee achi keessa ciisuun nama geesse. Hayyuu wajji yeroo jiru hayyuu nanni isaa hayyuu nanii kottu deebii kottu wajjin jiraannaa jedhee viidiyoo meeqa waraabe. Mucaan innaa Yamaniin viidiyoo tokko si waraabde kaata Yamaniin gahe. Yeroo isin Itoophiyaas deebitee viidiyoo tokko yan Itoophiyaan jirte kaata Itoophiyaa jira. Bakka kana jedhu maluun isaa sunuyyuu jechuudha. Sila rifeensi isaa badaayyuu moluu miti jechuudha. Amma malaaxaa ta'ee duubatti achi bahee jechuudha. Akkasitti malaaxessite lafa keessee amma immoo sila situ na malaaxessee amma natu si malaaxessaa jedhee qaabsoo cimsatee gaheera jechuudha Sayidoon. Akkasitti jechuudha quba akkana yoo itti ilmaan konfinne aatis mana hidhaatti tortortaa jedheen. Akkam jettume ilmaan konfidda taanaan aan adda si baasa jedheen. Adda amma si baasan qabamtu jedheen. Ilmaan kee haadha koo bira jirti. Yeroo bicuu tokko nan nagaa waan jarra jedhu kana nan nagaam jechuun dadhaba malee. Waa tokko hin nageenye yookaan waa tokko deebisuudhaaf hin dandeenye wayina seetu yeroo tokko immoo hin beeku jennaan afaan Amaariffaa kana. Beekaan isa malee dhukkee irraa kaasaan beeku manni isa. Beekaan isa. Maaliif afaan namaatti wanti na rakkisu hin jiru jedheetan. Kanaaf Sumayyaan keessan akkasitti akkasitti mana hidhaa keessa adda bulaarti kun. Ani kanan jedhu
manni dhalaanii fi dhiirri bakkuma tokkotti dhamamoo bakka bakkatti dhamaa sila. Amiiriin biratti duudha Sumayyaa. Amiiriin biratti dhaan achi keessatti waa baay'ee hojjetama mana hidhaa keessatti. Waa baay'ee wanta adda addaa kana bocamaa turedhaan yeroo namni mana hidhaatu ture waa baay'ee hojjetee waa baay'ee fakkii kaasuu maaloo mukarra waan akka dhahan waa baay'ee hojjetedhaan. Amma waa tokko waan ajaa'ibaa tokko bocanii godhanii gada baanu Amiirii fi Sumayyaa man tokko keessatti garuu sheer godhaatti Saayidoo biraan gahaa kan man tokko keessatti waan ajaa'ibaa wayii bocanii akka jarri gadi baasanu abdiin qaba gaa. Akkasii laayik godhaa namni cinqamee achi viidiyoo jaraa irratti yaada kennee isinii dhiyeessu malee laayik hin goone. Laayik godhaa maallaqa isin hin gaafatu koodii isin hin gaafatu laayik godhaa. Itti bu'aa quba sanatti bu'aa. Hayi maalillaaltu laayik hin gootan. Bismillahirrahmanirrahiim. Maal akkana garaa jabaachuun maal taatu yoo laayik namaa gootan maal taatu mee hin laaltu garuu laayik hin gootan. Laaluun keessan arginu leelleesh laayik hin goone laayik godhaa. Hayi laayik yoo isin naa gootan jechuudha. Borillee ammas waa biraa fidee isin gallakkisuu hin danda'a. Laayikii yoo naa gootan nama hunda bira naa gaanaaf facaasa jechuudha yuutuubni. Maaliif laayik naan goone bismillahirrahmanirrahiim amma namni boo'ee jedhee isin kadhattutti namaan gootan jechuudha. Maal ofii aaraan jira yeroo tokko killa godha baraa killa godhee kunoo laala bakka waanan godhu waanan dhiisu walii wallaalashii akkasii gamee.